Raayaan ittisaa biyyaa miseensota isaa birmadummaa biyyaa eegsisuu fi nageenya buusuu keessatti gahee olaanaa baataniif beekamtii fi badhaasa kenne. Corporation Broadcasting Ethiopia IBC paartileen siyaasaa yaada isaanii karaa bilisa ta'een akka dhiyeeffatan waltajjii falmii qopheessuun keessummeessaa jira. Oduu biyya alaatiin waraanni baagiddu galeessaa hidhata dhiheessii cimaa uumaa jiraachuu sagantaan nyaataa addunyaa beeksise. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoorraa oduuwwan guyyaa kanaaf qabannee sinitti himnaa Anolaana Yaaddessaatiin wajjin turaasaniin jenna gara odeeffannoo jalqabaa qabanneetti ceena. Raayaan ittisa biyyaa miseensota raayyaa ittisaa birmadummaa biyyattii eegsisuu fi nageenya buusuu keessatti itti gaafatamummaa fi gootummaa isaanii baataniif beekamtii fi badhaasa kenneera. Gaheen miseensonni raayyaa ittisaa qormaata keessatti birmadummaa fi tokkummaa biyyaa eeguu fi eegsisuu keessatti qaban bakka bu'ummaa kan hin qabne ta'uun isaa ibsameera. Miseensonni raayyaa ittisaa Itoophiyaan diina biyyattii weeraruudhaaf dhufee lafee fi dhiiga isaanii dabarsee lubbuu isaanii aarsaa gochuudhaan birmadummaa biyyattii eeguu keessatti itti gaafatamummaa fi gootummaa agarsiisaniif badhaasnii fi beekamtiin kennameefira. Guyyaa dubartoota Maarchii 8 ministeera raayyaa ittisaatti kabajame kanarratti ministeera raayyaa ittisaa Injiinar Aayishaa Mahammed, ministeerri dubartootaa fi dhimmoota hawaasummaa Dr. Ergeeguu Tasfaayee fi miseensonni raayyaa ittisaa fi keessummoonni kanneen biroos argamaniiru. Daawwattoota dhimma kanarratti turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Raayyaan ittisaa biyyaaf gatii guddaa kaffaluudhaan birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti gatii hamma kana hin jedhamnedha kan inni kaffalu. Kanaaf immoo beekamtiin akkasumas badhaasni himmalaa fi kanarratti kan xiyyeeffatedha. Ayyaana guyyaa dubartootaa yookaan Maarch 8 sababeeffachuudhaan beekamtiin kun kan kenname. Dhimma kana immoo hordofaa kan jiru riippoortarri keenya Saxxoo Tashoomaa toorarratti kan argamudha. Saxxoo akka mooltee mee xiyyeeffannoo guddaan beekamtii raayyaa ittisaa kun maali? Ergaawwan achirratti darbaniinis wal qabsiisiitii daawwattoota biraan gahe. Hayyee olaanaa fi warreen istiidiyoo galatoomaa jechaa egaa guyyaa har'aa ministeera raayyaa ittisa biyyaatti guyyaa dubartootaa yookiin immoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa dubartootaa gumaacha guddaa biyyattiidhaaf raawwataniif beekamtii fi badhaasa kenneeti kan inni jiru. Egaa Itoophiyaa keessatti dubartoonni gootummaan isaanii kan beekamudha. Adawaa irratti Eteegee Xaayituu akkasumas immoo gootonni biroo dubartoonni hedduun ni beekamu. Yeroo waraanni biyyattii irratti labsamu kallattii adda addaatiin duula adda waraanaa irratti hirmaachuudhaan akkasumas immoo meeshaalee kana barbaachisan dhiyeessuu fi onni dhiiratti horuudhaan egaa gootummaawwan adda addaa raawwatameetii jira. Kanaanis egaa Itoophiyaan biyya kabajamtee sodaatamtee too har'a dhaloota amma dhaqqabdee taatee jira. Kana keessatti egaa adawaa ilaaluu ni danda'ama. Egaa kan akka wal qabate akka biyya keenyatti yeroo 50ffaaf akka addunyaatti immoo yeroo 115ffaadhaaf guyyaan kabaja dubartootaa yookiin guyyaa dubartootaa Maarch 8 as ministeera raayyaa ittisa biyyaatti kabajamee jira. Egaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa guyyaa kana wal qabsiisee dubartoota hojii gootummaa adda waraanaa garaagaraatti raawwataniif badhaasa fi beekamtii kennee jira. Dubartoonni yookiin immoo miseensonni raayyaa dubartootaa kun iddoowwan adda addaatti keessattuu iddoo biyya keenya keessa iddoo nageenyi hin jirretti iddoo nageenya bakka itti buusan akkasumas immoo hidhaa haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti aggaamiiwwan diina biyya keessa fi biyya alaatiin irratti raawwachaa turan dubartoonni yookiin raayyaan ittisa miseensonni raayyaa ittisaa dubartoota adda durummaadhaan gootummaa isaanii agarsiisaniiti kan jiranii. Akkasumas biyyatti kutaalee adda addaa naannoo Amaaraa akkasumas Oromiyaa fi kibba iddoowwan adda addaatti raayyaa ittisa biyyaa keessatti gootummaa isaan bahatan hedduu ta'uu dookumentariiwwanii fi akkasumas dubbiiwwan adda addaa irraa dhageenye jirra. Egaa walumaa galatti dubartoonni qoonni isaan
qaban yookiin immoo itti gaafatamummaa dachaadha qabu fakkeenyaa fi maatii bulchuu irratti akkasumas immoo rakkoowwan adda addaa keessa ta'anii biyyatti diinarraa qolachuu keessatti itti gaafatamummaa guddaa baataniiti kan isaan jiranii ammas baachaa jiru. Kanaaf dubartoota akkasii miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran iddoo adda addaati walitti bahan kan Itoophiyaadhaaf dhiiga isaanii fi lafee isaanii kennan badhaasuu fi beekamtii kennuun ammoo dubartoonni kana caalatti biyya isaanii akka jaallatan tokkummaa fi jaalala biyya isaanii akka qabatanii waan ta'eef jedhamee jira. Egaa ministeerri dubartoota fi akkasumas immoo dhimmoota hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee egaa raawwiin yookiin immoo guutummaan dubartoonni raayyaa ittisa biyyaa keessatti agarsiisan egaa dubartoonni seektara kamiirrattuu yoo kan bahan ta'e akka milkaa'uu danda'an hojiin isaan hojjetan gama hoggansaatiin ta'uu danda'a akkasumas immoo hojii tokko tokkoon itti kenname irratti ammam itti gaafatamummaadhaan akka raawwatanii biyya isaanii waamsisuu danda'an biyya isaanii kabachiisuu danda'an kan agarsiisu waan ta'eef kabajni kun isaaniif ta'uu qabaa. Kanaaf dubartoonni mirgi isaanii eegamee itti fayyadamummaa isaanii guddachuu akka qabuu fi maarchii tinga kana kan nu barsiisu waan ta'eef qaamni kamiyyuu kana hubachuu qaba jedhanii jiranii. Egaa ergaawwan hafanii fi kanneen biroo immoo waaree booda qabannee kan dhiyaannu ta'a olaana. Hayyee guddaa galatoomii Saxxoo Tashoomee odeeffannoo nu biraan geesseef daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa odeeffannoowwan qabnu itti fufaa ammas nu wajjin tura. Qonna akkamiin ammayyeessuun danda'ama? Qamadii irratti hojiin nuti hojjechaa turre jijjiirama guddaa. Qonnaan bulaan rakkoo nageenyaa keessa jira. Dargaggoonni baadiyyaa dhiisanii gara magaalaa baqachuun aayidiyooloojii qeenxee ta'e qofa qabatanii isarratti cichanii dhaabbachuu osoo hin taane nageenyi qonnaan bulaa sirna paartii keessanii keessatti akkamitti mirkanaa'a? xaa'oo fi sanyii filatamaa argachaa hin jiru. Qonnaan bulaan horsee bulaan boonas gannas hin facaasaa hin haamaa ni dha'a jechuudha. Keessumattuu maal jedhu abbootiin akkam bulteenuu meeqa ta'e jedhamee amma san ta'utti qabeenya uumamaa rabbi isaa kenne fayyadamee akka hojjetu yoo goone lafee duddaa miti qaama isaa guutuu jijjiiruu dandeenya jedhee namana. Baadiyyaa tiraansfoorm goonaa jechaati kan isin jirtanii. Carraa hojii biyya alaatti nuti uumnu carraa humna gurguratan qofa otoo hin taane carraa beekumsa gurguratan. Namni bilisummaadhaan oomisha isaa fidatee magaalatti dhiyeeffachuu hin danda'u. Agroo piroosesiin kan godhu faabrikaan hin jiru. Uummanni keenya waa hundaaniyyuu faayidaa argatee jirra. Daawwattoota gara oduu qabannee tanutti ceneerra dhaabbileen faayinaansii zoonii dinagdee addaa keessatti hirmaannaa siyaasaa yoo taasisan damicha irratti milkaa'ina olaanaan galmaa'uudhaaf daandii saaqaa jedhameera. Mariin dhaabbilee faayinaansii zoonii dinagdee addaa keessatti hirmaachisuu qopheessummaa koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastireetiin magaalaa Finfinneetti qophaa'eera. Maricha irratti dhaabbileen faayinaansii dhuunfaa fi mootummaa kan hirmaatan yoo ta'u, hojimaata raawwii labsii hirmaannaa dhaabbilee kanneen irratti hubannoonis kennameera. Hojii raawwachiisaa itti aanaan koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastirii Fitsum Katama damichi oomisha biyya alaatii galuu biyya keessaatiin bakka buusuun baasii olaanaa biyyattii irraa hambisaa jira jedhani. Gama mootummaatiin damicha irratti doolaarri biiliyoonii 15 ol invest taasifamuun isaas ibsameera. Dhimma kanarratti turra daawwattoota keenya Tafarii Gamme immoo waltajjii kanarratti argamuudhaan yaada dabalataa nutti himuudhaaf turratti argamee jira. Tafarii akka moolte egaa dhaabbileen faayinaansii zoonii dinagdee addaa keessatti hirmaannaa si'ataa akka qabataniif yeroo garaagaraatti hojjetamaa ture. Waltajjii addaatiin har'a kan gaggeeffame kanaan dhimmoonni ijoon kaan maalii isaan irratti xiyyeeffadhuuti daawwattoota biraan ga'e? Egaa akkuma gubbaatti eeruudhaaf yaalii gootee mariin dhaabbilee faayinaansii kan mootummaa fi kan dhuunfaas hirmaachisee magaalaa Finfinneetti taa'ameeti kan jiru. Dhaabbileen kun egaa koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastiriiti kan walitti qabe jechuudha. Isaanis zooniiwwan addaa fi paarkii indaastirii keessatti akkaataa dhaabbileen faayinaansii fi abbootiin qabeenyaa dhuunfaatis kanneen keessattuu lammiilee biyya kanaa ta'an akkamitti hirmaachuu qabanii
dhaabbilee kana keessatti erga hirmaataniin booda immoo bu'aan isaan dhuunfaadhaanis argatan maalidha? Akka biyyaatitti immoo bu'aan isaan fiduu danda'anoo maalidha? Carraa hojii dargaggoota biyya kanaatiif haala kamiin uumuu danda'an kanneen jedhu irratti walga'iin taa'ameeti kan inni jiru jechuudha. Egaa walga'ii kanarratti abbootiin qabeenyaa kunneen hubannoo waa'ee hojimaataa fi labsii akkaataa isaan paarkiiwwan indaastirii kanneen keessattii fi zooniiwwan addaa keessatti hirmaachuu isaan dandeessisu irratti hubannoo akka argatan waraqaan ka'umsa mariidhaaf ta'uu dhiyaateefiiti kan inni jiru. Akkaataa waraqaa kanaatiin abbootiin qabeenyaa kanaan dura paarkiiwwan indaastirii kana keessatti haalli ittiin hirmaatan hojumaatan yookiin immoo labsiidhaan taa'ee mirga hojumaata saniitiin yookiin qajeelfama saniitiin gaafatanii gara paarkiiwwan indaastirii kanaatti dhufuu akka hin dandeenye fi hojumaanni dhaabbataan barraa'eetu abbootii qabeenyaa kanaaf lafa taa'u dhabamuun isaa gufuu guddaa akka ta'e eerameeti kan inni jiru. Kunis immoo maqaa investimentiitiin biyyoota alaarraa abbootiin qabeenyaa dhufan isaan qofti guutuun guutuutti qabatanii paarkiiwwan indaastirii kana keessattii fi zooniiwwan addaatis isaan qofaaf kennamee akka isaan qofti hirmaachaa turan eeramee jira. Haaluma kanaan amma labsiiwwan hanga ammaatti taa'e kanaan abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa keessa jiran dhaabbileen faayinaansii Itoophiyaa keessa jiran kanneen mootummaas haa ta'u kan miti mootummaa akkamitti indaastirii kana keessatti hirmaachuudhaan oomishaa fi oomishtummaa dabalanii biyyattiin egaa oomisha adda addaa biyyoota alaatirraa ni galchiti. Oomisha biyyoota alaatirraa galchitu kan ammoo biyya keessattis indaastiriidhaan oomishamee dhiyeessiidhaan lammiileedhaaf dhiyaate lammiileen immoo waan kanatti fayyadamanii baasiinis gama mootummaatiin kan doolaaraan silaa alaa bitamu sun mootummaarra baasiin hafee lammiileenis mootummaanis fayyadamuu akkaataa ta'anii fi guddinaa fi jijjiirama biyyaa keessatti shoorri isaan bahachuu qaban maalidha kan jedhu irratti ibsi kennameeti jira jechuudha. Walumaa galatti egaa paarkiiwwan indaastirii kunis haalota kana mijeessuudhaaf abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee faayinaansii kanneen hubannoo kennuufiidhaaf walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaaf walgahii kana waamuusaa eereeti kan jiru. Hojii raawwachiisaa ittaanaan koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastirii Fitsum Katama sirna kanarratti argamuudhaan ergaa dabarsaniiti jiranii ergaa isaaniitiin abbootiin qabeenyaa kunneen biyya keessatti keessattuu oomisha biyya keessaa abbootii qabeenyaa biyya keessaatiin gaafa ta'e carraan indaastiriiwwan kanneen babal'isuu akkasumas immoo dargaggootaaf carraa hojii uumuu fi carraan kalaqaatis akkasuma ni babal'ata waan ta'eef kuni xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Koorporeeshinichis xiyyeeffannoo itti kennee hojjechaa jira jedhaniiti kan isaan jiranii akkuma gubbaatti eeruudhaaf yaale immoo hojumaanni kanaan dura gufuu ta'ee akka turee fi bajataanis wal qabatee akkasuma bajanni gufuu akka ta'e eeraniiti kan isaan jiranii bajataanis wal qabatee akkaataa isaan keessattuu baankii fi dhaabbilee faayinaansii kanaan walitti hidhamiinsa taasisanii abbootiin qabeenyaa kunniin damee kanarratti hirmaachuudhaan guddina barbaachisu fiduu keessatti shoora isaanii akka baatan ergaa dabarsaniiti kan jiran waltajjii kanarratti. Waltajjiin kun akka waliigalaatitti walitti dhufeenya abbootii qabeenyaa dhaabbilee faayinaansii dhuunfaa fi kan mootummaatis cimsuudhaan gara hirmaannaa indaastirii caalmaatiif akka isaan dhufan taasisuu keessatti shoora olaanaa akka qabu ibsameeti kan inni jiru. Hayyee guddaa galatoomii tafarii odeeffannoo dabalataa immoo galgala irratti daawwattoota biraan geessaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas odeeffannoon keenya itti fufaa turtii gaarii. daawwattoota odeeffannoowwan filannoon wal qabatanitti ceeneerra. Koorporeeshinii Biroodkaasting Itoophiyaa EBC'n paartileen siyaasaa yaada isaanii akka dhiyeessan waltajjii falmii qopheessuun karaa bilisa ta'een gaggeessaa jira. Waltajjiin falmii yaada paartilee EBC irratti gaggeeffamuu kun dambii fi seeraan kan hoogganamu yoo ta'u falmitoonnis falmii isaanii dura marii ni gaggeessu. Yerusaalem Shimallis dhimma kanarratti keessumaayyuu EBC'n haala kamiin falmitoota kanaaf carraa kenna akkaataa kamiin gaggeessaa kan jedhu irratti gabaasa qindeessite qabdi yaadaawwan. Koorporeeshiniin Biroodkaasting Itoophiyaa paartileen siyaasaa tarsiimoo fi imaammata isaanii akka hawaasa filatuuf dhiyeessaniif waltajjii falmii mijeessee jira. EBC'n paartileen siyaasaa waltajjicha irratti dhiyaatan tarsiimoowwan isaanii akka dhiyeessan gochuu qofa osoo hin taane dambii baasuun falmichi bifa akkamiitiin geggeeffamuu akka qabu paartilee hirmaattootaaf dursee mariidhaan beeksisuun hojjechaa jira. Paartileen siyaasaa adeemsi falmii isaanii heera mootummaa kan kabaje akka ta'uuf dambii baasee sana keessatti kaa'ameera. የሀገሪቱን ህገ መንግስት heera mootummaa
olaantummaa biyyattii fi seerota heera mootummaa irraa maddan biroo akka kabajan ni taasifama. Kana malees Korporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa EBC'n poolisii ediitooriyaalii mataa isaa qaba. Poolisii ediitooriyaalaa keessatti wantoonni dhorkaman jiru. Yaadolee isaan kanaan walitti bu'an kamiyyuu falmii keessatti akka hin calaqqisiifne irratti ni mari'anna, ni dubbanna. Waliif galleeti gara falmiitti kan gallu. Waltajjii falmii yaada paartilee siyaasaa EBC'n afaanota adda addaatiin geggeessaa jiru irratti qajeelfamoota ta'an keessatti dhimmoonni dhorkaman yookaan qabiyyee keessaa kan baafaman ta'a. ሕቅና ያላቸው ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች dhimmoonni sabaa sablammootaa fi uummattoota akkasuma waa'ee eenyummaa irratti xiyyeeffatu qaama falmichaa akka ta'an hin hayyamamu. Inni lammaffaan dhimmootni eenyummaa sanyii fi kan kana fakkaatanii gama qaama falmitotaatiin waltajjii falmichaatti hin ka'an hin dhiyaatanis. Kanaafuu qajeeltawwan falmii jala murree kaawwanne qabna. Haala kamiin iyyuu looguun hin danda'amu. Kana godhee yoo argame tamsaasa qilleensaarra akka ooluu hin hayyamamu. Paartileen siyaasaa yaada isaanii bilisaa fi karaa isaaniitti toluun akka ibsataniif filannoo bakkaarraa eegalee Korporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa falmitootaaf yeroo walqixaa kennuun dhiibbaa tokko malee karaa bilisa ta'een hojjechaa jira. ለፖለቲካ ፓርቲዎች ፍትሃዊ የሆነ ሰዓት መመደብ ማለት ነው። Paartilee siyaasatiif yeroo loogii qabu ramaduu dhiisuun paartilee siyaasaa hundaaf filannoo gaazexeessitoota ilaalchisee gaazexeessitoota falmisiisan akkamitti filachuu akka qabnu mala ittiin filanne irratti bal'inaan isaaniif ni ibsina. Karaa ittiin darbus ni beeksifna. የትኛውን ፓርቲ በተለየ ሁኔታ ጥያቄዎች ያልተመለሱ ጥያቄዎች ካሉ እንዲነሱ የማድረግ ነገር ካልሆነ በስተቀር ፓርቲን ከሚዩ ሀል አዳትን ጋፊወን ዴቢህን እርገትን yoo jiraatan akka kaanii gochuu yoo ta'e malee haala addaatiin adda baasanii dhiibbaa gochuun hin jiru. Falmitootaafis ta'ee daawwattootaaf haala mijataa ta'een akka daawwatan carraan uumameera. እስካሁን በነበረው ሂደት adeemsa hanga ammaatti jiruun paartii beekamaa ta'uu isaaniitiin paartii haaraa ta'uu isaaniitiin deeggartoota baay'ee qabu yookiin hin qaban jedhamuun osoo hin taane biyya bulchuu ni dandeenya jedhanii paartilee galmaan hundaaf yeroo walqixa kennuudhaan waltajjii walqixa mijeessuun yaada isaanii irratti akka falman taasifamaa jira. Paartileen siyaasaa EBC keessatti falmaa jiran yaadolee qabatan bal'inaan dhiyeessuun biyyaaf yaada gaarii fi hojiirra ooluu danda'u qabatanii dhiyaachuun isaanirraa eegama. Oduun malqabatuun filannoon waliigalaa marsaa torbaffaa kan nagaa akka ta'uuf qoodanirraa eegamu baachaa jirraa jedhan jaarsoliin biyyaa fi haadholiin Sinqee. Walitti qabatanaan gamtaa jaarsolii biyyaa magaalaa Adaamaa Faayisaa Magarsaa filannichi karaa nagaatiin akka xumuramuu fi gahee keenya bahaa jirraa jedhaniiru. Akka lammii tokkotti kaardii filannoo fudhannee qaama biyyaaf hojjetu karaa nagaatiin filachuudhaaf qophoofneerraa kan jedhan immoo Faayisaa obbo Faayisaan hawaasni galmaa'uun kaardii fudhachuurraa eegalee naga qabeessummaa filannichaatiif gahee isaa akka baatus dadammaqsaa jiraachuu isaanii himaniiru. Qaamni filannichaan injifatee biyya ceessuu akka danda'u paartileen morkattootaas ta'ee uummanni aadaa firii filannoo kabajuu akka gabbifatan karaa dandeenyuun qooda keenya gumaachaa jirras jedhaniiru. Miseensi gamtichaa biroo Haji Umar Hussein filannoon baranaa kan nagaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf qophii ofii isaaniitii taasisan dabalata uummatas dadammaqsaa jiraachuu isaanii himaniiru. Uummanni yaada sagantaa paartilee dorgomtootaa xiinxalee hubachuudhaan filannicha akka qophaa'u filannoodhaaf akka qophaa'u paartileen morkattootaas yaada isaanii seera naamusaa fi filannoo irratti hundaa'uudhaan dhiyeessuu akka danda'anii fi tasgabbaa'uun hundarraa akka eegamus hubachisaniiru. Haati Sinqee Birqee Kabbadaa gama isaaniitiin filannoon kun dhimma egeree biyyaa murteessuu waan ta'eef rakkoo tokko malee akka raawwatamuu fi waloon hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Nutis gama keenyaan hawaasni kaardii fudhachuurraa eegalee guyyaa filannichaa bahuudhaan paartii siyaasaa isaatiif hojjetu akka filatuu fi itti gaafatamummaa hawaasummaa keenya baachaa jirras jedhaniiru. qonna akkamiin ammayyeessuun danda'ama? Qamadii irratti hojii nuti hojjechaa turre jijjiirama guddaa. Qonnaan bulaan rakkoo nageenyaa keessa jira. Dargaggoonni baadiyyaa dhiisanii gara magaalaa baqachuun aayidiyooloojii qeenxee ta'e qofa qabatanii isarratti cichanii dhaabbachuu osoo hin taane nageenyi qonnaan bulaa sirna paartii keessanii keessatti akkamitti mirkanaa'a? Xaa'oo fi sanyii filatamaa argachaa hin jiru. Qonnaan bulaan horsee bulaan boonas gannas hin facaasaa hin haamaa ni dha'a jechuudha. Keessumattuu maal jedhu abbootiin akkam bulteenuu meeqa ta'e jedhamee amma san ta'utti qabeenya uumamaa
rabbi isaa kenne fayyadamee akka hojjetu yoo goone lafee duddaa miti qaama isaa guutuu jijjiiruu dandeenya jedhee namana. Baadiyyaa tiraansfoorm goonaa jechaati kan isin jirtanii. Carraa hojii biyya alaatti nuti uumnu carraa humna gurguratan qofa otoo hin taane carraa beekumsa gurguratan. Namni bilisummaadhaan oomisha isaa fidatee magaalatti dhiyeeffachuu hin danda'u. Agroo piroosesiin kan godhu faabrikaan hin jiru. Uummanni keenya waa hundaaniyyuu faayidaa argatee jirra. Daawwattoota ETV Afaan Oromoo oduu keenya guyyaa sa'aatii jaarraa kaasee simbira gahaa jiru hordofuu irratti argamtu. Itoophiyaatti rakkoo tasgabbii dhabuu siyaasaa fi walqoqqoodinsa hawaasaa baroottaniif tureef sababni inni guddaan seenessa qeenxeeti. Biyyattiitti nageenyaa fi misoomatti fufaa mirkaneessuudhaaf immoo seenessa waloo irratti bal'inaan hojjechuun akka barbaachisuutu ibsame. Awwaayyoo kafanii dabalataa akka ta'an nuti qindeesseera. Itoophiyaatti walitti bu'iinsotaa fi tasgabbii dhabuu siyaasaa biyyattiif maddi seenessa qeenxee lamaan fiixee gamaa gamanaatti bahaniiti. Seenessonni kunniin hanga ammaatti ijaarsi biyyaas akka hin xumuramneef sababa ta'aniiru. Waajjira muummee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan damee gurmaa'insaa Fiqaaduu Tasammaa seenessonni qeenxee lamaan kunneen siyaasni biyyattii akka hin ammayyoofne taasisanii jiraachuu himu. ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ትርክቶች አሁንም አገሪቷን እየፈተኑ ነው ያሉት። Itoophiyaatti ammas seenessonni lama biyyattii qoraa jiru, lammiilee ishee qoraa jiru, siyaasni biyyaa akka hin ammayyoofne taasisaa jiru, seenessa irratti walii hin galan, caba seenaa jennee kan ibsinu isa kanaadha. Seenaan Itoophiyaa seenaa biyyoota biroorraa wanti adda taasisu hin jiru, gaariis badaas qaba. Garuu sadarkaa biyyaatti nuti seenaa keenya irratti walii gallee hin jirru. Seenessonni qeenxee lamaan biyyattii rakkisaa jiranii kunneen inni tokko biyya cimtuu ijaaruuf afaan tokko eenyummaa tokko qabaachuu qabna kan jedhudha. Sabdaneessummaa biyyattii akka biyya diigutti ilaala. Seenessi kun sirnaa fi mootota durii kan faarsudha. Seenessi qeenxee inni lammataa immoo lakkii sirnaa fi alaabaa darbee jalatti cunqurfamnaa turre kan jedhudha. Afaan fi eenyummaan keenya nuuf hin kabajamne kan jedhudha. Waajjira muummee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan damee gurmaa'insaa Fiqaaduu Tasammaa seenessi sirnaa fi alaabaa darbe faarsuu afdaneessummaa fi addaneessummaa biyyattiif gonkumaa iddoo akka hin qabne ibsanii ijaarsa biyyaas duubatti harkisaa jiraachuu himu. ይሄ የበኩር ትርክት አስተሳሰቡ በአጠቃላይ አንድ ጠንካራ ሀገር እንዲኖረን በሚል ዓላማ seenessi qeenxee inni hangaftichi kaayyoo biyyaa cimtuu tokko haa qabaannu jedhu dirqamaan afaan tokko amantaa tokko uumuu barbaada. Sabdaneessummaa fi aadaa daneessummaaf gonkumaa iddoo kan hin qabneedha. Qabatamaa Itoophiyaa hubachuu kan hin dandeenyedha. Seenessi qeenxee inni kun ammoo gara biraan waan waloo akka biyyaatti lammiileen waliin qabaniif iddoo gonkumaa akka hin qabaanne cunqursaa darbee qofa haasa'uu irratti akaalamee waan hafeef akkasumas sablammoota gidduutti jibba qofa waan facaasuuf innis ijaarsi biyyaa akka hin xumuramne taasisaa jiraachuu himu. ይህ ትርክት በ1966 የተማሪዎች ንቅናቄና አብዮት እስከ 2010 ለውጡ እስከሚመጣበት ጊዜ ያለውን ጊዜ የሚሸፍን ነው። Seenessi inni kun warraaqsaa fi sosochii barattootaa bara 1960 uumame hanga bara jijjiiramaa 2010tti yeroo ture kan uwwisuudha. Cunqursaa fi madaa darbe qofa kan kaasudha. Inni kunis ijaarsa biyyaa akka hin xumuramne taasisaa jira. Faayidaa biyyaalessaa fi faayidaa waloo lammiilee waan jedhu dhaga'uu hin barbaadu. Seenessonni fiixee lamaanitti bahanii kunneen waliin isaanii wal dhiibuun hawaasa jidduuttis walitti bu'iinsa uumuu malee inni tokko kan isa kaanii dhageeffachuuf gonkuma obsa hin qabu, inni tokko kan jaalatu, inni kun ni jibba. Seenessonni kunneen akkasiin hawaasa biyyattiis bakka lamatti qoodanii biyya waloo ijaarsi ishee xumuramee kan lammiin hundi irratti walii galuu akka hin uumamne taasisanii biyya wareegama hin mallees kafalchiisaa jiru. እነዚህ ሁለቱም ትርክቶች በኢትዮጵያ ላይ እስከዛሬ ድረስ ዋጋ እያስከፈሉ ይገኛሉ። የንብረት ውድመት seenessonni lamaan hanga har'aatti Itoophiyaa qoraa jiru. Qabeenyi akka barbadaa'u lammiileen qa'ee isaaniirraa akka buqqa'an taasisaa jiru. Walitti bu'iinsota biyyattiitti bakkuma hundatti argaa jirru sababa seenessota kanniin lamaaniini. Amma mootummaan seenessota qeenxee lamaan kanneeniin rakkoo biyyaa fi lammii irra gahaa jiru hambisuuf tarkaanfilee gurguddoo fudhataati kan jiru. Seenessi waloo lammiilee biyyattii hunda biyya waloo isaanii irratti walii galchuu olaantummaa akka argatuuf hojjechaa jira. ከዋልታ ረገጥነት የጸዳ ሴንተስስ ማለት fiixee gama gamaatti wal harkisuun Itoophiyaa hin fayyadu. Waan biyyattii giddugala iffateetu barbaachisa. Waan hunda waliigalchuu uumutu barbaachisa. Dallaa jibbaa osoo hin taane dallaa jaalalaa hundaa waliigaluu uumutu barbaachisa.
Itoophiyaan birmadummaa ishee mirkaneeffachuu fi dhaga'amtummaa ishee caalmaatti guddisuudhaaf ulaa galaanaa ishee barbaachisa. Gaaffii ulaa galaanaa lammiileen bifa adda addaatiin kaasaa kan turan yoo ta'u, wayita ammaa garuu mootummaa fi uummanni sagalee tokkoon gaafficha dhiyeessuu irratti argamu. Kunis shiraa fi haqa maleessummaa ture hambisuudhaan fayyadamummaa haqa qabeessa mirkaneessuudhaaf kan dandeessudha jedhameera. Seenaa Sangirmaa. Haala qabatamaa addunyaan har'a irra jirtuun ulaa galaanaa fayyadamuun dinagdee mirkaneessuu qofaaf osoo hin taane meeshaa birmadummaan biyya tokko ittiin eegamuu fi dhaga'amtummaan biyyaa ittiin mirkanaa'udha. Itoophiyaan damee indaastirii fi qonnaa guddachaa jiru daldala addunyaan wal quunnamsiisuuf ulaan galaanaa dirqama ishee barbaachisa. Itoophiyaan fayyadama ulaa galaanaaf haaraa miti. Waggoota 30 dura daldala addunyaaf murteessaa kan ta'e galaana diimaarra bidiruuwwan daldalaa imalchiisaa kan turte yoo ta'u, humna galaanarraa cimaa naannawichatti qabduunis nagaa fi tasgabbii biyyoota naannawichaa mirkaneessuu keessattis shoora olaanaa baachaa turtee jirti. Haa ta'u malee shira seenaa fi seera faallesseen fayyadama ulaa galaanaa irraa dhiibamtee jirti. Gaaffiin ulaa galaanaa ammaan kana lammiilee fi mootummaan Itoophiyaa sagalee tokkoon dhageessisaa jiran fayyadama dinagdee irra darbee birmadummaa biyyaalessaa mirkaneessuuf daran murteessaa ta'uu hayyuun siyaasaa ፕሮፌሰር አድማሱ ገበየሁ ibsaniiru. ወደብን ወይም የምትልክበት የምትቀበልበት እንደዚህ አይነት buufata doonii oomishaaleen ittiin ergamanii fi biyya keessa ittiin galan bifa adda addaatiin argachuu dandeessa. Waan hunda caalaa dursa kennitee fi rakkattee kireeffachuu dandeessa ta'a. Garuu ammoo dhimmi baay'ee nama yaaddessu icciitii biyyaati. Icciitiin biyyaa baay'ee murteessaa ta'e kan eegamuu danda'u buufata ofii keetii yoo qabaatte qofadha. የሚችሉት የራስህ ወደብ ሲኖር ነው። Faayidaan ulaan galaanaa gama diinagdeen argamsiisu yoo ilaalamus sochiin diinagdee addunyaa dhibbeentaa 80 ta'u galaanarraan raawwatama. Kana waan ta'eefis buufata dooniiwwanii qabaachuun faayidaa dinagdee biyya tokkoof daran murteessaadha. Gama kanaan baasiin Itoophiyaan buufata dooniif kafaltuu fi oomishaalee sharafaalaan biyya keessa galaniin walitti dabalamuun daballii gatii fi qaala'insa jireenyaa mana tokkoon Itoophiyaanotaa seenuu hordofsiisaa jira. Kanarraa ka'uun gaaffiin ulaa galaanaa dhimma ijoo lammiilee fi mootummaan sagalee tokkoon dhageessisaa jiran ta'uuf kan inni danda'e. Sirna bulchiinsaa jijjiiramaan dura tureen gaaffiin haqaa kun ifatti akka hin baane taasifameera. Ta'es garuu lammiileen tokko gaaficha ifatti yoo gaafatan kaawwan immoo gaabbii guddaan liqinfamaa turuun wayita dhimmichi sadarkaa biyyaatti xiyyeeffannaa argate kanatti sagalee isaanii ol kaasuun dhageessisaa jiru. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaan ammaan kana dhiyeessaa jirtu shiraa fi fayyadamummaa haqa maleessa sirreessuuf kan gargaaru ta'u Yuunivarsiitii Finfinneetti gorsaan dinagdee fi faayinaansii Masaratu Mollaa dubbataniiru. ሕግንና ስርዓትን ባልፈቀደ መንገድ የሄደን የባህር በር Ulaan galaanaa edan karaa seera maleessa ta'een Itoophiyaan dhabde amma Itoophiyaan hooggansa gaarii argannaan ijoollee baratanii fi biyyaaf quuqaman argannaan seera maleessummaan kun sirrachuu qaba jedhamee gaafatamaa jira. Seera maleessummaa ifatti mul'atu sirreessuudha kan gaafatamaa jiru. Gaaffiin ulaa galaanaa yoo ka'u sababa garaagaraa kaasuu ni dandeenya. Sababni guddaan garuu seera maleessummaa ifatti mul'atu sirreessuudha. ግልጽ ኢፍትሐዊነትን ማረም ነው። Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa lammiilee biyyattii miiliyoona 130 ta'an irraa dhiibbaa jireenyaa kan hir'isu gaabbii baroota dheeraa kan hambisuu fi imala badhaadhinaa eegalame caalmattee kan si'oomsudha. Gaaffiin abbummaa ulaa galaanaa dhimma qabeenya mudannoo seenaa battalaan dhabnee deebisuuti jedhan miseensonni raayyaa ittisaa duraanii. Dhimmi ulaa galaanaa aarsaa guddaatti kaffallee ajandaa ta'uun isaa akka lammata dhalanneetti nutti dhagahameeras jedhaniiru. Biyyi uummata miliyoona 100 fi miliyoona 30 ol qabdu Itoophiyaa ulaa galaanaa dhorkuun fudhatama hin qabu jedhani. Itoophiyaan kan gaafatte kan qaama biraa osoo hin taane haqa ishee fi qabeenya isheetis jedhaniiru. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa deebii akka argattuufis waloon dhaabbachuun murteessaa ta'uu isaas hubachiisaniiru. Godina Qellam Wallaggaatti bara kanaan gaammaatti namoota 73 oliif carraan hojii uumamuusaa bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Dargaggoonni godina Qellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa carraa isaaniif uumametti fayyadamanii waldaan gurmaanii hojjechuun jiruuf jireenya isaanii jijjiirrachaa jiraachuu simaniiru. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godina Qellam Wallaggaa Obsaa Irbaa akka nutti qindeesse. Godina Qellam Wallaggaatti bara kana qofa hanga ammaatti namoota 73 ol ta'aniif carraan hojii uumamuu bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Carraa hojii isaaniif uumametti fayyadamuun jiruuf jireenya isaanii jijjiiraa jiraachuu dargaggoonni godina Qellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa waldaan gurmaa'uun hojii walloon furdisuu fi horsiisuu, horsiisa lukkuu fi kanneen biroo irratti bobba'anii hojjechaa jiran himaniiru. Jalqabuma irraa kaasee intarpranaa ta'uun barbaada. Carraa hojii uumuu taanee bulchiinsa magaalaa taanii haala kana mijeessanii baankii Sinqee irraa kan birrii fudhatan godhanii
sana booda birrii miliyoona tokkoof tuqaa lama akkam fudhatu na godhanii. Haalli nu mijachuutti dhufee eddasii booda horiin kun nu bitamanii mootummaanis immoo ijaarsa isin ilaaltan kana ijaaruudhaan akkaataa mijataa ta'een akkaataa nuyi horii keenya itti nyaachifannee itti jijjiirama gahaa yookaan bor qabeenyaa guddaa argachuu akka nuyi dandeenyuuf yaalii guddaa taasisaa jiru. Kaleessa Deengaddaa hojii mala ammayyaa kana otoo hin taane mala aadaatiin hojjechaa jirre furdisa horii kana. Nuyi Kaleessa Deengaddaa muuxannoo hojii kanaa qabna malee baay'ee ittiin socho'uu hin qabnu turre. Har'a garuu erga kanatti dhumne mootummaanis nu deeggaree ogeessa nu kennee furdisa irrattis waan adda addaatis gaafa horiin kun bilchaatanii baane gurguranii horii biraa qalloo bitanii galchuutti immoo baay'ee muuxannoo guddaa nu kenna. Bulchaan aanaa Daallee Waabaraa Faantaa Asaffaa aanichatti magaalaaf baadiyyaa dabalatee bara kana hojiiwwan gosoota garaagaraan namoota 2,300 oliif carraan hojii uumamuu himuun hanga ammaattis liqiin birrii miliyoona 48 ol kennamuu ibsaniiru. Naannoo baadiyyaattis naannoo magaalaattis hojii dhabeeyyii hedduudhaaf gosa hojii garaagaraa irratti carraan hojii uumamee jira. Naannoo magaalaatti ammaatti 191 uumamee jira. Naannoo baadiyyaattis nama 1,162 fi uumameeti kan inni jiru. Inisheetiifiiwwan kanaan hojii gosa adda addaa keessumaayyuu hojii qonnaa kanarratti nama 206 magaalaa keessatti carraan hojii uumameefiiti kan inni jiru. Baankii Siinqeedhaan waliin taanee naannoo miliyoona 48 liqeessineetu jirra. Bulchaan godina Qellem Wallaggaa Gammachuu Gurmeessaa godinichatti bara kana hanga ammaatti carraawwan jiru hunda fayyadamuun hojii barbaaddonni 73 ol ijaaramanii hojii keessa akka galan taasifamuu himuun aanaalee godinichaatti maallaqni birrii biliyoona 1.1 ol baankii Siinqee waliin ta'uun hojii barbaaddotaaf liqeeffamuus ibsaniiru. Hanga ammaatti kilaasteroota 2,221 kan ijaarre kilaasteroota ijaaraman kana keessatti horii furdisuu irratti, aannan irratti, lukkuu horsiisuu irratti akkasumas industirii godoo kooteeji industirii jalqabne dabalatee hanga ammaatti qonna qofa irratti 47 hojiitti galchinee jirra. Hanga ammaatti baadiyyaa magaalaatti 73,882 hojiitti galchinee kan jirru ta'uu isaati. Isa kana qofa miti akka mootummaatti kilaastera qofa ijaaruun gahaa miti. Dhiyeessiin barbaachisu faayinaansiidhaan deeggaruu barbaada. Kanaaf yoo xiqqaate bara kana baankii Siinqee wajjin taane biliyoona 1.1 liqeessinee jirra. Waggoottan darban keessa hojiilee gama kanaan godinichatti hojjetamaniin dargaggoonni hedduun gara investimentiitti ce'anii jiraachuun isaanis himameera. Itoophiyaan oomisha dinnichaa gara biyyoota baha giddugaleessaa Somaaliyaa, Sudaan, Jibuutii fi biyyoota Eeshiyaatti ergaa jiraachuu ishee Inistitiyuutiin qorannoo qonnaa Itoophiyaa beeksiseera. Daayirekteer olaanaan Inistitiyuutichaa Profeesar Nugusee Dachaasaa fayyadamummaa dinagdee biyyattiin damee kanaan qabdu dhugoomsuudhaaf oomisha kanarratti sona dabaluun erguu akka barbaachisu hubachisaniiru. Profeesar Nuguseen kana kan jedhan workshooppii biyyaalessaa qorannoo fi oomishtummaa dinnichaa irratti taa'ame irratti ture. Dinnichi kaarboohayidireetii, viitaaminii fi wantoota anniisaa kennan of keessaa waan qabuuf sirna nyaataa fi wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf gahee olaanaa akka qabus himaniiru. Itoophiyaan oomishtummaa dinnichaa mirkaneessuudhaaf dandeettii bal'aa fi carraawwan hedduu akka qabdu kan eeran Profeesar Nuguseen oomishni damichaa jiruu fi jireenya hawaasa baadiyyaa ceesisuu fi lammiileedhaaf carraa hojii uumuudhaaf gahee murteessaa akka qabus ibsaniiru. Bakka bu'aan ministeera qonnaa Profeesar Alii Mahammed gama isaaniitiin dinnichaan sirna nyaataa mirkaneessu alergii guddisuu fi guddina dinagdee fuula duraa indaastirii fi agiroo piroosesingiidhaaf akka galteetti fayyadamuun damicha akka gargaarus ibsaniiru. Gara odeeffannoo biyya alaatti arganneetti ceenee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Waraanni baha giddugaleessaa hidhata dhiyeessii cimaa uumaa jiraachuusaa sagantaan nyaata addunyaa beeksiseera. Dhiyeessiin deeggarsa namoomaa bara 2022 booda weerara COVID-19 fi waraana Yukireeniin jeeqamuu kan ibsan Daayirekteerri taanaan sagantaa nyaata addunyaa Kaarlis Kaavu waraana baha giddugaleessaatiin daran hammaachuusaas ibsaniiru. Daballiin gatii nyaataa fi boba'aa addunyaa kun dhiyeessii nyaataa addunyaa jeequudhaan keessumattuu biyyoota Afrikaa Saaraa gadii fi Eeshiyaa oomishaalee alaa galan irratti hirkatan keessatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hanqina midhaan nyaataatiif akka saaxilaman kan taasisudha jedhameera. Kana malees walitti bu'iinsi baha giddugaleessaa dhiyeessii deeggarsa namoomaa addunyaa irratti dhiibbaa uumuus ibsaniiru. Dhiyeessiin deeggarsa namoomaa karaa
araara galaana Hormuziin raawwatamaa ture sababa yaaddoo nageenyaatiin addaan cituu fi sababa qaala'insa gatii boba'aa mudateenis baasiin deeggarsa namoomaa geejjibsiisuu ba'uu dhibbeentaa 18 guddachuu isaa himeera. Daballeen gatii boba'aa kun gatiin nyaataas akka dabalu gochuun namoota miiliyoonaan lakkaa'aman hanqina nyaataatiif saaxileeras jedhameera. Gabaasni kan AFP'ti. Odeeffannoo ispoortiitiin immoo tapha deebii mo'attoota